wanni gaafina ta'e maalidha warri biyya keenya dachii Itoophiyaa tana keessa jiru warri lammii kennaa ka warra Israa'eliitii fi lallabee shubbisee tumsa jaraati hawusuuni amantii walitti qabani moo sabummaa walitti qabani moo aqiidaa jaraattu walitti gale moo maaltu isaan cinqinaan dhibee isaaniitii dhibamanii rakkoo isaaniitii eegana ammallee wayatan laata jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyya waan gaafina ta'ee deebii itti dhabee yeroo dheeraaf na dinqee sammuu kan koona cinqe ka isinillee dinquu fi isinillee cinquun shakkii hin qabne tokko gama keessan dhiyeessuu barbaada. Oromoon hayyoonni Oromoo yeroo mammaa kan maal jedhanii wal fakkaataa wal barbaadaa jedha. Faranjoonni illee birds of the same feather flock together jedhan. Waa malee waan kaasanii mammaakan waa himanii akedha waa tufanii mammaakan waa himanii san. Kanaafi wanni waan kana kaaseef maalidha yeroo addunyaa tana keessatti lolli yeroo dheeraadhaaf geggeeffamaa ture akkuma beekamu lola jidduu Filisteemiitii fi Israa'eliitti geggeeffamaa ture. Cinaan nama gara Filisteemii goree cinaan nama gara Israa'elii goree deeggarsa isaa ka abbootii amantiillee ammaa waaqni sin gatu kunillee Allahan sin gatu kunillee Egzaabeer ayxilishim jedheetii waan garaagaraatiin yaada ofii dhiyeeffata. Wanni gaafina ta'e maali yookaan wanni gaafis ta'e maali jechuun keessan hin oolu. Wanni gaafina ta'e Filisteemonni warri Rabbitti amane yeroo deeggaru ragaa haqaa qabatama duniyaan kamuu hin mormine qaba. Garuu warrummaan Israa'eliin deeggaru suni waan inni sababa inni deeggaruuf naagaluu dadhabe maaliif yoo ka jedhamu taate inni jalqabaa amantiin biyya Israa'elii keessa jiru parsantiin 73 yookaan miiliyoona 7 wayii Yahudaadha. Miiliyoona 1.7 eegana ammallee Muslima. 200,000 wanni hin geenye ammoo Kiristaana. Wanni gaafina ta'e maalidha warri biyya keenya dachii Itoophiyaa tana keessa jiru warri lammii kennaa ka warra Israa'eliitii fi lallabee shubbisee tumsa jaraati hawusuuni amantii walitti qabani moo sabummaa walitti qabani moo aqiidaa jaraattu walitti gale moo maaltu isaan cinqinaan dhibee isaaniitii dhibamanii rakkoo isaaniitii eegana ammallee wayatan laata yeroo barbaadu deebii takka qofa argadhe. Sunis maali yoo ka jedhamu taate mammaaka warra kennaa tokkotu jira. Ye xalaat wadaajeenoo jedhan diinni diina keetii saahiba kiyyaa jedhan. Adaa warri Yahudaa deeggaru waan amantii walitti qabaniif osoo hin taane sababa warra Rabbitti amane jibbaniif qofa Yahudaa deeggaran. Mee kaalkuleeshinii yookaan herreega kamiin namni amantiin isaa ka biroo nama amantii biroo akkamitti deeggara namni sabni isaa ka biroo nama saba biroo akkamitti deeggara nama sanuu diina Yahudaan diina Rabbiiti diina Muslimaati diina Kiristaanaati kana namni hun shakkuu bar maaliif yoo ka jedhamu taate Nabi Isa alayhi salaam namni ajjeesuudhaaf yaale dhugaa jirtutti Yahuda akka warra Islaamummaan ala jirutti ammoo namni ajjeese jedhameetiin himamu Yahuda silaa gumaa Nabi Isa ka isaan Yesuus Kiristoos jedhan san nuu kafalaa jedhanii gaafatuu malee eegana saahiba keenna jedhanii deeggaruuf hin deemanii ture. Maaliif deeggariniree jennaan atawaasoo bihi balhum qoomun xaaguun eegana yoonee torkiin jallinnaa walitti fide malee wanni qooda walii qaban tokko hin jiru. Takka isii tana inni lammaffaa haqiiqana mallee beekamuu qabu yoo maali ka jedhamu taate akka seenaatittillee akka dhugaatittillee Israa'eliin adda dachii Filisteemii qabatte tun barri isiin qabatte bara 1917 eegana ammallee akka biyyaatitti labsattuu ka eegalte bara 1947 Biriteen deeggartee jennaan Balfour Declaration labsii Balfoorii irratti eegana ammallee bara 1917 irratti biyyummaa argattee 47 irratti eegana ammallee mirkaneeffanne jettee 48tti nutu jira malee Filisteemonni hin jiru jettee lafaa kaafte. Ummanni Filisteemii mazluuma ummanni Yahudaa zaalima. Kanaafuu warri biyya keenya keessa jiru warri amantii isaanii hin taane warri biyyooma walitti hin qabne yoo atillee zaalimaa nullee faanuma san jirraa taate malee hariiroon isaa walitti qabaatanii wal deeggaran jira yoo jenne gonkumaa hin jiru. Kanaafuu warri Israa'eliin deeggartan sababa dhabne nu dinqee gaafii nu ta'ee sammuu nu cinqe yoo gaafii kanaaf deebii qabaattan nuuf kenna
yookaani waan biraa maal jenna wanni isin shubbiftaniif waan isaa warra rabbitti amane jibbanii fi irra duula yoo taate malee sababni tokko akka hin jirre ni beeknaa. Nuti hawaasni muslimaa Filisxeemota gaafa deeggarru waan obboleeyyummaa amantii walitti qabnuufi takka inni ammallee lammaffaan waan isaan mazluuma miidhamtoota ta'aniif nuti zaalimalleen deeggarru lammaffaa ammallee nama haqa obboleessa keenya ta'e tokko haga humna keenyaatiin miidhamuu isaa san irratti isaa tumsuun dirqama keenya waan ta'eef. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.